BBC Afaan Oromoo BBC'n Afaan Oromoo khijiba daangaa hin qabne isinitti khijibaa jira. Nutilleen khijibaa fi olola isaa kana cabsuuf waan dhageenye gurra isin buusutti jira. Kanaaf viidiyoo teenya copy link share like gochuu hin dagatina. Khijiba gurguddaa BBC'n Afaan Oromoo torban kana keessa isinitti khijiba keessa lama. Tokkoffaa ummanni Iraan magaalaa guddoo isaanii gallakkisee baqachaa jira. Lammaffaa ummanni Iraan mootummaa irratti hiriira bahuun biyya teenya akka Gaazaa hin godhina jechuun mormii gaggeessaa jira. Sobalachuutu ummanni Iraan magaalaa isaanii gallakkisee baqachaa jiru hin jiru. Ummata Israa'eliitu magaalaa isaanii gallakkisee baqachaa jira. Gara galaanaatiin, gara lafootiin, gara xirree xayyaaraatiin nu banaa jechuun kadhachaa jira. Ummata Israa'elii baqarra jiru viidiyoo agarre malee ummata Iraanii baqarra jiru viidiyoo takka yoo fiddamee takka fida. Ummanni Iraan hiriirallee kan bahe deeggarsa mootummaa isaaniitiif qabanii fi akka mootummaa isaanii biraa hin deemne akka mootummaa isaanii wajjin jiru agarsiisuudhaaf hiriira baan. Garuu BBC'n Afaan Oromoo faallaa sanii ummanni Iraan hiriira mootummaa irratti bahe ummanni Iraan baqachaa jira jaa soba ummata Israa'eliitu baqachaa jira. Ummata Israa'eliitu mootummaa isaanii irratti hiriira bahe akkuma viidiyoo biyyoota alaa keessatti illee agartan. Iraan soorii jechuudhaan Iraan dhiifama sitti balleessinee jira misaa'ila nurraa dhaabi jechuun hiriira baan warri biyya keessallee mormii guddaa mootummaa irratti gaggeessaa jira. Akkasumas abdii biyya isaanii irraa kutachuudhaan biyya isaanii gallakkisanii baqachaa jiran. Viidiyoo isaanii baqachaa jiru kunoo akkuma agartan kana. Kanaaf BBC'n Afaan Oromoodha khijiba daangaa hin qabne isinitti kijibuu jira. BBC Afaan Oromoo qofaa miti. Miidiyaan Itoophiyaalleen tokko haleellaa Israa'el irratti gaggeeffamte miidhaa Israa'el irratti gaggeeffamte miidhaa Iraan irratti gaggeeffamte jechuun gabaasa. Kanaaf olola khijiba daangaa hin qabne kan miidiyaaleen Itoophiyaa biyya keenya khijibaa jiru kana cabsuudhaaf nutillee waan dhageenya gurra isin buusaa jira. Kanaaf viidiyoo keenya share like copy link godhuu hin dagatin.